oduu amme Iltiraan waan rakkatteef yookaan waan muddamteef biyyoota Arabatti lallabachaa jirti fakkaati. Biyyoota giddu galaa Yaman dabalatee Jibuutii fi Joordaniyaa, Masrii kanneen jechuudha qarqara galaana harkaa qaban kana humna galaanaa bobbaasanii galaana irratti jechuudhaan amma ibsi baa jira. Kan ammoo lallaba Iltirarraa kan ka'e fakkaata. Galaana diimaa ni tiisne jechuudhaan. Kanatti aansuudhaan ammaas jechuudha TPLF misaa'iloota hanga lamaa sadii moo afurii tokko agarsiisaa jirti. Hidhannoos ni qabna jechuudhaan viidiyoon agarsiisaa jirti. Kanarratti immoo Itiyooni amma galgala kana ibsa yookaan agarsiisa baafteeni dantaa biyyoolessaa kabachiisuuf humna kumaandoodhaas hidhanneetii meeshaa gurguddaadhaas qophiitti jechuudha xumurree harkaa qabna jechuudhaan dubbattee jirti. Way ajaa'iba biyyoon yaa biitti tuni rabbi nagaa qudulaa galaanaatis haa rabbi haa kennuuf malee khalaas jechuudha. Iltiraan silaa biyyoota Arabaatti wajjin yeroo qabdi malee biyyoonni addunyaa guutuun beektee ulaatti cufaadha. Isa jechuudha Iltiraa guutuu gabroomsee irra taa'aa jiru. Sayyaad afaan carkii biyyoota Arabaa kanatti lallabatee fakkaata. Kanaan jechuudha ammoo wanni ammaan tana ba'aa jiru kun Suudiin jechuudha biyyi Teenyellee jechuudha liigii Arabaa keessa galuu fi akkaataa jechuudha akkuma addunyaa irratti galaana harkachuu qabna jechuudhaan dhiibbaa godhaa jirtutti biyyoota Arabaa kanaas gaa dhiibbaa godhaa numa turtee garuu itti milkea'uu isii ni ilaalame inshaallah. Kan ammoo galaana irraa nu deebisuun ammaan tana deebi'aati jira gaa isa dubbatamaa jiru. Rabbi khayriyaa godhu. Kanatti aansuudhaan jechuudha mee jidduu subscribe godha maatii keenya ta'an nutti dabalamu qofan dagatiin alaala karaa YouTube kanaanii nu jajjabeessa isiniin jenna. Kana gara biyyatti ammaan tana jechuudha waa'ee jechuudhaan daangaatti naannoolee keessaattis wal qabatee mootummaa jechuudha naannoo Somaalee Mustafee jiriini nuti biyya lafa teenya Oromoos ta'e Amaaraas ta'e kaffedhe jechuudha dabarsinee hin kennu lafti Somaalee lafa Somaaleeti. Isas ta'e kaffedhees ta'e Somaaliin Somaalii takkittidha jechuudhaan dubbatee jira. Kan ammoo gaafii paarlamaa keessatti jechuudha yookaan mana marii keessatti dhiyaatee fakkaatee ammoo akkanatti dubbate. Keenya kun Oromiyaa kun maaltu gabbee laftiin gurguramne yookaan lafa inni tiisinaa jechuu isaa kutee tanaan dhibee waa'ee lafarratti akka fageenyaan dubbate jechuudha. Haallichi shira xaxuudhaan beekamu Ogaaden silaa lafa saamuun beekamte akkasii gabaabdumatti oduulee addunyaatiif naannoo walitti naqulleen silaa waan barbaachisu garuu isuma biraan ga'uu fi kanatti aansuudhaan dargaggeessii biyya teenya keessa yookaan godina Harargee ba'aa keessatti qabrootarra jimaa dhaabuudhaaf lafa qotee qabamuudhaan to'annaa yeroo oolfamuudhaan hidhaa adabbii waggaa 3tiin adabame. Itti xiqqaataa'u inni man warri jechuudha awwaalame kuni mana isaaniiti mana jireenya isaanii kan jechuudha Ayatal Barzaa jaansanii miti saniin beeku. Kanaafi waggaan 3 xiqqaataa'u sila adaba guddaatti kan nama qaba. Ammoo jechuudha qaamni seeraa kana to'atee mana murtii dhiyeessee adabbii kanaan adabuun waan gaariidha. Kana isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan haalli biyya teenya keessa deemaa jirus gaa rabbi nagaa buusu ammoo diinonni alaa hedduu shiraa jira hedduu xaxamaa jira hedduu jechuudha walga'ee jira. Amma jechuudha ni muddamte akka malee muddamte jechuudha. Maaliif Masriinis karattiin jechuudha baatu waan dhabdeef Somaaliinis akka biyya isaanii dirree waraanaa hin gooneef waan karaatti cufataniif waan jechuudha lola gaafattii saniif milkaa'iniif asiin jechuudha dhiibbaa beekii kan Iltiraa qofti osoo hin taane Masrii wajjin ta'uudhaan Masriin dura bu'uu liigii Arabootaati waan ta'eef kanaan godhuu danda'an fakkaata. Inshaallah abjuun dheerattus yaani kaayyoon fagaattus Dr. Abiy ulaa garaa irraa deebi'u hin jiru ammaaf garuu xiqqoo jechuudha amma ibsi baa jiru kun hedduu gaariin ta'uu haa rabbi khayriyaa godhu. Kanatti aansuudhaan Kiristaanoo Olaandoon hanga jiruutiyaa Suudi Arabiyaa keessaan jiraadha jechuudhaan dubbate. Ergaan xoorataa ba'es Suudi Arabiyaa keessaan jiraadha dubbatee jira. Waaw Suudiin maaliif filate dhiiroo hedduu isaaf taate jechuudha. Kanatti aansuudhaan Suudiin ammas balaa jechuudha qaama amil manzilii fi sawaakaasii warra balaa qabu jechuudha ji'oota biraa dabalteef jirti akka firraa kaasaniif yeroo dabregaa ji'oota dabre kana keessatti balaa firraa kaasaa jechuudhaan adabbii tokko rusuma tokko maletti ayyamee ture. Warri gaafsan ka'ee tolfatees hedduudha dhiiraas ta'ee dhalaa jiraattonni Suudi Arabiyaa ajnabiin hundi kanneen tolfatinis gaanii jiran waa dhabuudhaan yookaan jechuudha itti toluu dhabuudhaan kan tolfatiin ammas guyyaa dabalataa isin kan jirti. Kanaaf jala bu'aa tolfadhaan dhaamsa keenya maaliif jennaan yeroo ammaan tanaa kanatti mootummaan galii irraa harkatuufis jiru garuu wanni inni wal faana akkana sirreessaa jiruuf tokkoffaa yoo isin eegalte
ejjennoon jechuun bara 2020 jarraa eegalee biyyoota ja'a wajjin walitti hidhannoodhaan ta'e akkasuma jechuudha tarkaanfii fudhatamuu deemu waan jabaatuuf ammoo nama hundaaf akka sirreeffataniif haala mijeessitee jirti. Kanaaf itti fayyadamaa tolfadhaa isin dhaamna jechuudha. Kanatti aansuudhaan xiyyaarri waraana Turkii tokko guyyaa irraan tanaa Azerbaajaan irraa osuma jechuudha balaliyaa jiruu samiirratti hofe. Kanaanis jechuudha namoonni miidhamuu yookaan jechuudha sawwaanii duunis gabaafamee jira. Kanatti aansuudhaan dhoo'insa Paakistaan keessatti mudateen namoonni magaalaa guddittii Paakistaan Islaambaad keessatti mudateen namoonni 14 duudhaan namoonni 27 madaa'uun dhaga'ame. Kanoo eenyutu dhoosee biyyoonni ollaa wajjin silaa ollaan waliif diina yeroo hedduudha. Pakistaanii fi Indiyaanis wal lolaa jirti. Akkasuma Afgaanistaanii fi Pakistaanis waliigalteen isiin irra geessee dhukaasa dhaabdees hin jiru. Kanaafis ministeerri raayyaa ittisa Pakistaan akka ibsetti nuti waraanarra jirra jechuudhaan dubbatee jira. Nagee Rabbi haa buusu. Kanamee gidduun subscribe godhaa galatoomaadha udulee akka isin biraan geenyutti. Kanatti aansuudhaan Jibuutiin paarlamaa guyyaa irraan tanaa filannoo geessitee jirti. Filannoo kanarratti jechuudha mootummaan Jibuutii Ismaa'eel Margeellee ni injifataas jaamee jiran gammatiin xalaalamne gaa'ee booda adda baatii. Kana bifa wal fakkaataadhaan biyyoota hedduu keessatti kanneen akka Kurdistaanii fi Afgaanistaanii fi yaani biyyoota hedduu keessatti filannoon gaggeeffamaati jirti. Kanatti aansuudhaan addunyaan qorannoon saayinsii akka irraan daragabaatti addunyaa takka ardii biraa takka harkannee addunyaan ardii 8 taatee jirti. Addunyaan ardii 7 miti 8 taatee jirti jechuudhaan arra beeksisan. Kana qorannoo yeroo dheeraa godhaniin lafa sana harkuu eegamaniin booda ardiin sun bishaaninis marfamtee jirti jaamteeti jirti. Dhiiroo jarri kun osootuma yaa'u jechuudha. Hidhaa jechuudha yaajuujii fi maajuujitti Zulqarneeniin cufe sun wayii bananii tanaatu nu sodaachisee wayii ardii biraa harkatanii jiran ardii isa irratti kadura galuu ana bakka galuuniif ardii haaree irratti. Kanatti aansuudhaan Suudaan Daarfuur keessatti jechuudha dhalaa miliyoonni 10 dubartoonni qofti jechuudha beelaan saaxilamuun gabaafame. Kanaanis jechuudha dhugatti addunyaan yaaddoo keessa galtee jirti. Lola kana dhaabuudhaaf tattaaffii godhaa jiraattus garuu jechuudha wal waraansa kana ammaaf xumuramuu hin dandeenye waan ta'eef rabbi nagaa haa buusu uummanni Suudaanis rakkoo hangana hin jedhamne keessa jiran. Kanatti aansuudhaan olmeenni Gaazaa haala gaariirra haala hoyyaa warra jira egaa waliigaltee raawwatamteen booda waan bareedaadha. Kanatti aansuudhaan jechuudha Iraanis nuti lola fuuldura Israa'el wajjin dhufuuf qophiileettee jirti. Kana kan jetteef dhiyeenya kana kaleessuma jechuudha fiidoon isin gabaasa keessatti ambaasaddara Israa'el kan jechuudha Moskootti argamutti irratti ajjeechaa raawwachuudhaaf Iraan dho'eechuudhaaf yaalaa jiranii jechuudhaan dubbatee jira. Kanaafis nuti hidhannoo akka duraanii caalaa jechuudha humna gabbisa nukuleeraatis ta'e misaa'iloota hidhannee jirra lola kamiifuu qophii jechuudhaan beeksifteeti jirti. Kana addunyaan biyyoota lamaan kana walitti dhiibuudhaaf tattaaffii godhaa jirti. Saree kana achi erginaan Israa'el silaa harkisaa gadi hin taa'u wati jechuudha dhaqeetii ibidda oowwaa harkaan qabachuu ta'a. Kanaafis rabbi nagaa godhu yaani jechuudha biyyooma hundaa rabbi nagaa godhu. Kanatti aansuudhaan mootummaa Suuriyaa Waashingitaan daawwachuudhaan Ameerikaa dhaqee jechuudha Waataawusitti pirezidaantii Tiraamp wajjin wal arkee waliin mari'atee jira. Kanarrattis walii galtee jechuudha dippiloomaasii mallatteessanii jiran. Tiraamp immoo hoogganaa jabaa fi nama gaarii Suuriyaan ammaan tan harkattee jechuudhaan dubbate. Kaleessa immoo doolaara miliyoona 10 barbaadaa turan taraa lamarran ajjeesuuf yaalan jee akka jechuudha Fox News irratti jechuudha gaafii deebii gaazexeessitoota sanii wajjin taasiseen akkana yaanaanumaa gaafa tokko umrii 19 yanaa daa'ima uumaan beenetti yeroo sanitti kan hidhate jechuu ta'uudhaas ergamee booda yeroo sanillee ajjeechaan irratti yaalamee ture. Arraan tana kun akkana boonee argamee kaleessa isaa shororkeessa gaan arraan tana wajjin dhaabbannaa jiran. Tiraamp immoo milkaa'ina Suuriyaatiif usaayitu waan barbaachisu hunda ni gooti jechuudhaan ifatti ibsee jira. Waa dhugatti jechuudha qabsoo irratti obsitee yeroo dheeraa isa fudhattu injifattee akkanatti injifannoon kursi addunyaa wajjin kursi irra teessee haasa'uun hedduu namatti tola. Mootummaa Suuriyaa kanarraa sirri namaa gala. Kanaaf biyyoota gaaga'ummaa ilaalu hunda rabbi haa bilisoomsu. Maashaallah hedduun gammadee jechuudha mootummaa Suuriyaan jechuudha waan isaan keessa dabran addunyaa kana bakki isaan itti keessatti hin faca'in hin jiran jechuudha. Alhamdulillah kun faaruu guddaadha. Kana
kanat an sudami odule birat oso sindabarsine subscribe godhan mallattun utti dabalamaadha maatii keenya ta'an jajjabeessa odule addunyaa takka isin dabarre gaggababsine daqiiqaa 10 irra isinitti fudhanna kara youtube ni daqiiqaa 10 irra isinitti fudhattu gara jechuudha wannaatiin daqiiqaa 3 4 daqiiqaa kana lama lama 3 kanaan jechuudha oduu addunyaa dhageyoo qabdan guutuu isin dhageessa waan ta'eef galatoomaadha kana subscribe godha mallattoo gurraatiin tokko nu dabalama maatii keenya ta'a kana isin jajjabeessa gaasiinis kanatti aansuudhaan jechuudha indiyaan isi lola keessa jirti fakkaatti dhoohinsi jechuudha magaalaa saanii jechuudha Bombee keessatti mudateen dhiyeenya kana namoonni miidhamuu gabaasanii jiranii nagaa rabbii abuusuu addunyaan tun gabaa hedduudhaan weeraramaa jirti du'aa goona kun cuunfaa oduu guyyaa arraan tanaati oduun arraa qabne kana fakkaata kan biraatiin angoolee deemetu sheeru godhaan facaasaa akkasiin oduu ammeeti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu